boonsi qiyyasan gaafol birraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Nama firraa naqu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan naqu jira sodaadhee uummata dura dhaabbadheetu gaafan salaamadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessan harka maal naan jaajeetiin ifi saffii keessan dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee salaachisu jira. Sadarkaa san gubbaan ga'e dirqiin saba loon qabdu jedhanii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiiseen baasu. Namni barate yoo dhaqee gaafate 150 namarraa fuudhan deeyiniin kuwwa irratti baya waan jedhu gidoo bira qabdu maaliif hin baane anamma osoo jalaa callise irraa kaasuu badhe nama guddaa maal jedhee himatanuu eenyu amana isinii galee hin amantu jechuun abbaan akkana ubaasee ofin himin isinii galee kanaafi nama gara laafessa akkanaati namoonni biraa akka beeloo yoo beelan beela baasan yoo dheebotan dheebuu baasan yoo rakkatan wajji booyan kumaatamaan nuu argaa oolla jechuudha waan isin argitanirra mootu ka keessan waan garagaraa politikatti akka hin qabneef sodaatan amma fakkeenyaaf viidiyoo bara duraa mallaqa isaan irratti ergine tokko isaa poostiin gooneen tokkoon qaba jechuudha waan dho'isaan godhan ka seerri biyyattii hidheeyyam meeqa jira jechuudha rakkatam kanaa rakkoo baasan irratti dhiibban hanga jiru gaafa Oromoo taatu irraa Muslima taatu dhiibbaa baay'ee jira kana walumaan beeknaa jechuudha waan baay'ee haa ta'u hin barbaadu gabaabumatti an akka nama ofii kiyya akka dhuunfatti kun miidiyaa irratti waliin beeknu malee dhuunfaa anaaf iccitii isaan jidduu jiru ustaaz Anas nama yoo waa wayii gaafatu itti dhayxe yoo qabaate keessa ofiitti godhe yoo dhabe namarraa fuudhee hajaa teessan sii baasu rakkoo teessan sii baasu jechuun kanuma haa beeytanii fi inni tokko kana deeyni irraa kafallaa deeyni isaanirra jiru gaafa namni du'eeyyuu bar gosti walii yaate namni irraa qabdan namni isin irraa qabu jedhanii gaafatanii nama awwaala irratti irraa kafalanii jechuudha. Kunuma duraan jiru. Isaan irraa kafalanii abbaa keen, sheeka keen, imaama keen, aalima keen, mu'azzina keen, barsiisaa keen isinii galee miti. Nuti ilmaan isaanii dirqama nurraa qaban jechuun waan dandeenyu kafar irraa godhu tokko kana deeyni isaan dheengadda tasatti harkaa baate fedha malee harkaa baate san tokko irraa haa kafallu tokko kana inni lammataan mootu nashiidaa isaanii diidammaffaa haa eebbisiifnuufi jechuu barbaada kanuma isiniin jechuu fi yoo dogoggoreen of kolcha sagantaan isinii dhiiseera walii kennaa itti fufaa jechuudhumaa fi nama sheekaroo deemulleen hin ta'u rabbi nu haa dhiisu galatooma ulfaadha ija keessa irraa naan bisa. hedduu galatuma doktara keenya bismillaahi irrahmaani irrahiim hordoftoota kiyya qaalii haasoo gara xumuraa irratti itti deebi'a kallattumaamee ustaaza keenya ustaaz Anas haasoo gabaabaa akka nuuf taasisan inshaallah afeerraa gartee ummata nabii afeerraa jazaakumullahu khayran ustaaza keenya fadhee tafaddal. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummata khiyya ummata qaalii ummata kabajama ummata jaalatama duraan dursa baga jiraattan baga jiraannee ramadaana waggaa 1447 nagaa fi fayyaa rabbiin ittiin nu gahe khurna lamaan nu xumursiisee khurna sadaffaatiin illee nagaa nu gahe isin jechuun barbaada ani haasawa dheeraa naasa'u isin galatoomfachuu fi namni qabu waan dhabe waan qabu namni eega rabbiiti ummata keessanii kana qabu wallahi waan dhabe hin qabu nuti yeroo hedduu ummata keenyaaf hanga dandeenyutti maal goone waan jiruuf gaafanneeti hawaasa keenyaa ni jaalanna waan ta'eef waan isaan gammachiisu dalaguu irratti isaanii sagalee ta'uu irratti rakkoo isaanii irraa furuu irratti isa wallaala akkatti baratu godhuu isa barsiisu akka inni qubatu godhuu irratti daleena jaalala hawaasaa qabnuuf mana keenya guban qabnu ala deemna akkatti hawaasa keenya jaalannu beekna malee hangam hawaasni keenya nu jaalataa hin beeknu yeroo lamaa fi hawaasa keenya jaalala isaan naa qaban arkee takka gaafa jarin haftanyaa asitti aggaamina irra godhan hawaasni kiyya bahanii ispaaltiin guutamee xaabiyaan guutamtee hanga warri poolisoota ummata nurraa kadhu jedhanii ganna baasanii irraa kadhee humnatiyyaa oliis ta'anii ichirraa dirqiin harkaana fuudhanii na baadhatanii dhiichisaa takbiirtaa ol fuudhaa ilaa mana kiyya nageessanitti jaalala naa qaban hawaasni kiyya nama mul'isanii turan lafatti qilleensa irratti illee taatee dhiyeenya kanaa wajjin wal qabatee gara zuumiin haa ta'u gara waasaapiitiin haa ta'u gara imootiin haa ta'u gaafa gadda kiyya shabboo miidiyaa gubbaa dhaga'an akkuma dhaga'aniin kaan dawwalee booya kaan maaliif rakkoo ta'e dila kana dho'isitee osoo nun dhageessin kophaa rakkatta jeenna booya maalumaaf hin olbee uummata kana qalbii cabsa jee sadarkaan itti deebi'ee figgattu gubbaan ga'e rakkoo xiyya irraanfadhee maaliif rakkuma sanuu ibsee uummata kana qalbii cabsaa sadarkaan jiru gubbaan ga'e jaalala uummanni kiyya naa qaban irraa
خليه أنا متكونت دولة دار ولا برا يوم قالان اتنام غرغران جرات أوان تكواني سيقوما تشو سنكا ويافا دونا غرغران دونانجت خان دولة يو خليه بكت غرغران بيت نافمي خليه تكاني جراتني تكانين غرغراجا نمني خوان ناخن دبي بويا خواني ناخن نتهان كتيتي تنتي كاتي وصويني مسيخن نيجا أمتا كان نجالة تقبات شوخية أمتا كان نامر رمو أمتا صدركا لبو إساء التجالة أولي النجالة أمتا كان قبات شوش الله وانتنا بقبين جانجرتو والله هدونا قدتوما نافو الفادة أمني خيّة خبية جرتن خالة جرتن خواقبدن خوانقبن خطيقا خقودة برسيسوتا براتوتا شيكوتا درسوتا إلى صدركا بليس خيّ ناس اللي في وإلا نسانيت هندنا قدتوما إسنين جاتشون بربادا أكا سغنتان ديتون شبو ميديا قبتي دقيمتين ركو قباچون كي يهوبتمتين وبليين كي يهدون akkamitti sagantaa milkooytuu bareedduu takka daleeyne obboleessa keenya kana gargaarsifne akka wani namaatun irraa galtu goone jechuu irratti halkanii guyyaa osoo rafin poostiin haa ta'u beeysa garagaraa waraabuun haa ta'u maxxansa garagaraa maxxansuun haa ta'u barruu garagaraa barreessuun haa ta'u tiktook irratti haa ta'u gara feesbuukaatiin toora hundaan sagalee naa taatanii halkanii guyyaa hirriba dhabdanii warra obboleessa kiyya maashaallah kunfaan akkasuma fakkaatonni isaanii hedduun hangam takka kana jiran lafoo jiran hangam takka kana irra lafoo jiran wallahi anaatu arkee waan hin juus wallaalee akkaan itti galatoomfadhus jechinatti qaate firraa waa'ee isaanii rabbumaaf dhiisee taa'u jira isin hunda hedduun isin jaaladha hangaan isin jaaladhu olin na jaalachuu keessaniin nan mul'ate rabbii wajjin haa dhiisu obboleeyyaniif isin qabaachuun kiyya anaaf gammachuu guddoodha anaaf qabeenya guddaadha waa'ee kiyyaa himuudhaaf xiqqoonatti ulfaata akkuma obboleessi kiyyaa asliin haasoonsan ani hedduu tiyyarra tanamaan na rakkisa tiyya caalaa tanamaan na yaachisa wallahi akkuma obboleessi kiyya doktora asliin amma himan kana hojjettoota baankii tokko qofaan isin hima waggaa sadii dura maalleeni baankii irra badii rakkatan karaan deemu jira ni yaadadha wadaa'ii fi magaalaa ramaa jidduun jira diridhaarraa ol bee harariin deemu jira narra dawwalan warra isaanii olii kaisaan hoogganuutu itti dhufee maallaqa irraa isaabu jira gaafa isaaban maalleeni kumni dhibbeen gita karra badee jira eeysa bade maalleeni janii gaafa gaafatan nigdi baankii irraa nama garan as finne osoo maalleeni isaanii as hin dhufin buuka isaanii irratti barruudhaan qabneef as keessatti illee qabneefi maallaqa isaanii firratti dabarsinee nigdi baankii jiraa jedhin duumaa baaftaniin fidinaannan nuu baasuu didanii jedhin maamila keenya nu jalaa fuutan jedhin nuu baasuu didanii sanii maalleenichi jiraa jedhin hiiqaanaatu fichisiisaa jeetti hoogganaa isaaniitii gaafa isaan fuudhee gara iddoo nigdi baankiin jirtu qaceelu maalleeni nigdi baankii isaanii irraas hin jiru waan akkanaan nu qabate hujii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbiiji arra yoo hujii irratti hafnee sumaanii yoo hujii dhabnee sumaanii naan jennu aboo umaar kaan qabu kamiin ta'a aboo ati nurra wayyaa nama beekta rabbiiji bakkuma seeni nu furi naan jennu kuma meeqa kuma dhibbaan gara naan jennu maallaqa san anaaf isaa baqiyya tokko shaamattuu fi laangee tokko wajjin deemu jirra awwa kana janii kamiin godha jeeniitiin namarraa laalee kuma dhibbaan ga isaan jaansan fuudhee dabarsee fi booda yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkiin aan dawwalan irra dawwala bakkaas ni jijjiirratanii hanga ammaatti ittumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiisee wahuma akkanaa tanan irratti isaafamee narra isaafamee na bira waan guddoo ta'e kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kana dhufu yoon jalaa dide osoo qabuun dhorkate naan jedhan anaa umaan qabu isaan osoo qabuun dhorkate jedhinatti hijaa'urraan firra akkaan teeteetuma isaan kanaaf furmaata ta'e yoo rabbiin galchiisisaa galchanii haftee saaftu jedhumaan itti seenu yeroo hedduu namni ati gartee isaacha rakkattu kun namni ati isaacha rakkoo seentu kun siif hin rakkatu awwani na gammachiisu guddoon ijoolleen san silaa hojii irraa ni ari'amti nama lama sababa an isaaniif liqii fuudhee waan san irraa bakka deebisuutiin isaan hojii irratti hafuu isaanii na gammachiisa isaan garuu isaan rakkachuu san isaan hin yaachiftu waan ta'eef hanga ammaatti wanni kasiisan ni jirti alaa kulli haal intaltii garaa laaftu garaa qullaan heerumtuu kuma jaansan namni garaa laafu gadaa kana keessatti jaarraa kana keessatti jaarraa namni ati yaadduu si yaadne kana keessatti hedduun rakkata rakkoo tiyyaan ol baasee kubaan as dura isiniin jee himuun fedhu wahuma jabaatee hangasuu na dubbise garabbiin na dubbise jeetumaan firraa if jajjabeesseetuma dhufee isin dura taa'u jira malee magaalaa tana keessa hun gabbee nama laaluun sodaa jira boo'insa kiyya ka ol beesan jecha wallaahi guyyaan miidiyaa irratti maayikii na jala qabanii waa'ee Sheekh Jamaal Aliyyi hoggaan dubbadhuun miira keessa gale Sheekh Jamaal nama qalbiiti jedhee kanaa kana jabeessuu irratti fuuldura na dhiibuu irratti shoora olaanaa taphatu hedduu naaf dhimmama hedduu naaf cinqama tasaa irratti yaachisa roga hundaan nama na cinaa dhaabbatu nama
akkaan rakkoo keessa jiruun osoo eegarabbiitii isaan qabaachuu baaddeen gabbee ummata duratti daawwadhaaf dhaabbachuu hin dandeenye nama sani waan ta'eefiin gaafa maqaa isaanii kaasu miira keessa galee boo'ee eeggata. Boo'insi qiyyeessan gaafa ol beerraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Namaan firnaa naqu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan naqu jira sodaadhee uummatuma dura dhaabbadheetu gaafaan salaamadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessa arge maal naan jaajeetiin ifi saffii keessa dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee salaachisu jira. Sadarkaa san gubbaan ga'e dirqiin saba loon qabdu jedhanii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiiseen baan alaa kulli haal uummata kiyya uummata namaa hubatu uummata namaa beeku biyyoota garaagaraa irraa dawwalee namni naa dawwalu hundi ni booya gaddatti dhaga'ame natti ibsateeti akkuma reefu jee waan kan nutu natti xiqqaatteecha waan silaana bira guddooti isaan xiqqaatteechaadha waan biraa waan godhan dhabanii osoo lubbuun teenya irra daamteecha akkasii kan nu jiranii hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Waa xiyyaanarra sheeka dirfaa yoo dubbatan gaariidha hanganumaan jaa uummata xiyya hedduu naa galatooma isiniin jaaladha hangaan dur isin jaaladhu caalaa wallaahi maan isin jaaladde wareegama narraa barbaachisu amma yoon isinime edo saayiboota xiyya tokko dhufanii maasiitii irraa na bira bulan odoo isaan na bira ta'anii akkaawwantii gara shanii natti ergame kun kitaaba naabiti jaa kun bilbila naabiti jaa kun ni rakkadde waan ittiin soomanu jaa kun maal jaa isaan kan hundan gara biin alaafiset wahuma isin ergu jirtu nanarraa namma inuuni jirti jeefirraa erguuf jiraan baana gaafa numaan qabne san ammoo liqiin fuudhee gaafa teessanummaan turna bira jira liqiin fuudhee akkasitti nama natti waajuu kana ergeef akkasifirraa waliin ga'a amma tokko eda nama tokko dawwalee waan ergi jeeni namni sun akka waan biloo godheeti narra dawwaleeti abalurra dawwaleeti waan ergi jeeni biloo na godhe niin jaaladhaaf hin gaafadhe maa biloo na godhe jee lolee narraa cufachuu dide balaa biraa buusee bara niin jaaladhaa sagalee isaa malee hin dhageeffadhu akkami kan na godhe jee lolaan baane anis ammoo hoggaan hin qabu dhaba xiyyaa wajjin rabbiin na beekani na beekullee baatu silkii irra cufadhe akkasuma naan jaame waan juun na dhageema hin qabu jee firraa oofuun natti ulfaata jalaa'il jechuullee na ulfaata biloo godhuullee na ulfaata akkanan itti jiru rabbii beeka isaan hin beekanii zanniin abbaduurra arrakkadhee isaan rakkoo abaanii jeetiin namarraa fuudhee rakkoo akkasii wal bira qochiisaa ture alaa kullee rabbiin akka silaa uummanni itti nu yaadu san maqaa keenya kan mataa keenya irra guddate kanaa fi mataa keenya rabbi olaa gette yesuus isinillee du'aa hin godhaan isinii jaa hedduu naa galatooma waan hin jiru qabu kana caalaadha ulfaadha inshaallah isinuma galatoonfachuu min ol bee naa galatooma naa ulfaadha rabbiin kiyya haa galatoomu ka isin obboleeyyaniif naa kanne eega rabbiiti isinilleen kumkuma naa galatoomaan isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleeyyan kiyya ustaada gaggeessuun nuufillee falaa hedduu gaddine gaddii gadda obboleessaati allahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi awni akhiihi jar rasuul alayhi salaatu wassalaam arra ustaada keenya gargaaruun ifuma gargaaruudha an akka nama tokkootitti isa birattiin arkamaa kiloomeetira hedduu deemeetiin isa bira dhufe wannin dhufeef obboleeyyan kiyyaa yoo jiraate wooma takkaa fi lama qofa sammaali ilmi namaa akka gurbaan daaroo labuu jeesanii arra gartee obboleeyyan kiyya warri gastii gubbatti argamtan obboleessa kiyya dooktar Aslii irraa eegalee namni yookaan gurguramu taate har'a ustaariyaa gurguraati deeyni obboleessa kiyyaa kafala wallaahi halaaliif godheetiin jira wanni deeyniin akkuma gartee duniyaatti illee salphina qabdu akhiratti illee salphina qabdi kanaaf obboleessa kiyya Aslii warra asirra jiru kana atummaan naaf afeeri isaan hundi salaamtaa yaanii kallattiidhaan gara deeggarsaatti seennee hawaasa keenya du'aayii godhaa fi inshaallah irraa hafallaa ta'ettuun qaba bakka namni itti gurguramu nu geessaa nu gurguraa billaahi aleekum. Okay, akkana goona amma akkana goona namoonni mobaayil baankii qabdan nama 13,300 jirtan mobaayil baankii namni qabdan homa suura keessanirraa isinirra hafee fi waan niyyattan jiddu isin galee miti deeyni kana keessa ka ramadaana kana keessa iidaaf waa bituu barbaadu jira waa goggodhachuu barbaadu jira ka waadaan useentan gurguddaa san itti dhufnaa amma chaalenjii 500 waan amma qabdan irratti mobaayil baankingii ol baafadha akkaawuntii isinitti himnaa silkii sagalee saayilantii irraa baasaa Riyaad harkatti haa qabatanii xilii dhaga'uu barbaadna jechuudha. Waan amma harka isaaniitti irra seenuu barbaadna.
mobaayilii qopheeffadha namni kuma kudha sadii dhibba sadii jirta warri mobaayil baankingii qabdan amma galchuu dandeetta jechuudha biyya alaatiif biyya keessallee silkii qopheeffadha hundi keessan ustaada isin immootu akkaawuntii isaanii nuu qaraa san booda gargaarsa kaan itti deemna warra 500,000 100,000 sanii oliin maaliin waadaa nuu seenu kaboru iftaan galchuu itti deemna ka harkarraa amma xiqqasho chaalenjii 500,000 barbaanna waan ta'eef walitti 5,000 akkaawuntii jala kana barreessuurraa akkaawuntii wanna asirratti wanna godhi taag godhe akkaawuntii barreessa asirratti gubbaa isaanii kanarratti. eessatti Afaaniin himuu irra laal asirratti jechuudha bakka qalamaa kana gattu kiiti xirsii barreeffamtuuntu jira barreessi. Mubaarak ni beekaa orgachi. Kan asli barreessuu qaba haadha waan. Mubaarak lakkoofsa tokko barreessa. Akkas wayyaa. Ililli wayiidhaan Mubaarak. Mubaarak ililli ol darbe. Bakka qalamaa kana gadi tutteetiin ashaangulliitii keessa osoo hin galin bakka barreessan. Ayyee galchuutti hin jira ayyee qabe. Ayyee asli nu barreessi atiif gubbatti. Eessatti barreessa? Bakkuma gastii kee mataa kee bakka hoostii tana gubba bira barreessuu dandeessa. If guddisi dura takka. Laal mallattoo akka qalamaa kana gadi tuttee gisee jettee istiik tayyettu siiphaa istiik tayyettu osoo ashaangulliitii keessa hin galin bakkuma ashaangulliitii keessa galtuun. Tiktookiin nama na adabu ayyee natti himaa akkaawuntii. Hin adabu istiik tayyettu san keessa galtee barreessita. Bakka sanitti hin adabu jala kanatti yoo barreessan adaba malee. Ayyee natti himaa. Akkaawuntii nigdi baankii. Okay. Kuma takka? Aishi. 30 takka? Aishi. 39? Aishi. 55? Aishi. 29? Aishi. 3? Irra deebi'ame. Kuma takka? Aishi. 30 takka? Aishi. 39? Aishi. 55? Aishi. 29? Aishi. 3? Nigdi baankii. Akkanatti mul'ata isinitti? Ol siisi eeyyiwa amma akkan ol siisi dileeti si harkaa taati akkana siisi mataa isaanii gubbatti. Bakka. Okay. Amma namoonni amma isin silkii isaanii ta mobaayil baankingii qabdu achi nu miyuuti saayilent irraa kaasaa ol qaba. Shariyaat. Okay. Chaalenjii 500,000 haga 500,000 guutuutu jechuudha. Chaalenjii 500,000 dhaggeeffadha. Warri mobaayil baankingii qabdan. Warri mobaayil baankingii qabdan silkii keessan ol baasaa waan dandeettan 10,000 20,000 5,000 homa